Ashamaa akkam jirtu daawwattoota BBC Afaan Oromoo waraanni baha giddu galeessaa erga eegalee torban lammaffaasaa qabatee jira. Torban lammaffaa waraana kanaa keessatti wantoonni ijoon ta'an maalidha? Jijjiirama maaltu jira? Israa'elii fi US wal ta'uudhaan Iraan irratti guyyaa jalqabaa waraanatti banan irraa kaasee Iraanis immoo deebii ciccimaa misaayilaa fi dirooniiwwan qabdu fayyadamuudhaani US fi Israa'el qofa osoo hin taane biyyoota baha giddu galeessaa keessumaa buufata waraanaa USdhaaf kennaniif haleellaa cimaa irraan gahaa jirti. Biyyoota kanatti mataa boowwoo taatee jirti Iraan jechuudha. Haleellawwan gurguddaa biyyoota akka UAE, Qatar, Bahrain akkasuma Saudi Arabiyaa dabalatee biyyoota baha giddu galeessaa keessatti Iraan diroonii fi misaa'ilaan guyyaatti haleellaa gurguddaa gaggeessaa jirti. Kanaaf guyyoota kana keessatti maaltu jijjiirame? Wanti haaraa jedhame maalidha? Gama Israa'el irraa, gama United States irraa akkasuma immoo gama Iraan irraa wanti jedhame jira. Yookiin immoo waraanni kun bifa kamiin xumuramuu danda'a kan jedhu dirree waraana irratti wanti jijjiirame maaltu jira? Gama Iraan irraa deebiin Iraan kennite maalidha kan jedhu mee qabxiilee ijoo kaasnee haa ilaallu. Guyyoota jalqabaa waraanni kun itti jalqabe irratti Israa'elii fi US duula qilleensa irraa jajjabaadha kan isaan gaggeessaa turanii ammas ittuma jiru. Donald Trump kaleessa ibsa kenneeni haleellaa fudhanne kanaanii sirna ittisaa Iraan irratti tarkaanfii fudhanneen guutummaan guututti barbadeessinee jirra, qilleensa isaanii to'annee jirra. Dabalataan immoo humna galaanaa Iraan qabdu jalaa mancaasaa jirra. Inumaayyuu humna waraanaa fayyadamnee ulaa Hormuz Iraan cufte sana bansiisuu ni dandeenya dubbii jiru kan of keessaa qabu dubbate. Inumaayyuu lakkoofsa doonii waraanaa Iraan jalaa mancaasanii kitee Trump kaleessa yoo ibsu. Doonii waraanaa Iraan 42 jalaa rukunneera. Sirna ittisa isaanii humna qilleensa isaanii jalaa rukunnee barbadeessineera kan inni jedhe. Iraan akkuma beekamu humna galaanaa cimaadha qabdi. Garuu immoo humna qilleensaa cimaa hin qabdu. Sababni isaa sababa qoqqobbii Ameerikaan irra keessanii xayyaarota ammayyaa kan akka US faa Israa'el faa hidhatan hin qabdu. Xayyaaronni waraanaa ishee hin qabdu. Xayyaarota waggoota 30 dura 40 dura yeroo bulchiinsi sirna mootii gonfoo ture too Ayatolaa yookiin immoo warraaqsi Iraan ta'uun eegaliin dura kanneen bitamanidha. Bara 1970 keessa 80 keessa xayyaarota hojii yookiin immoo tajaajila kennaa turanidha. Kanneen akka F4 Phantom faa kanneen jedhaman xayyaarota ammatti yoo ilaalaman xayyaarota boodatti afuudha. US faa yookiin immoo Israa'el faa kan hidhatanii xayyaarota F15, F16 warra jedhaman xayyaarota ammayyaa sana bira darbee immoo F35 warra jedhaman warra 5th generation jedhaman. Saffisa guddaadhaan sirna ittisaa seenanii haleellaa gaggeessuu kan danda'anidha. Biyyoota kana wajjin Iraan kan isheen falmii gaggeessaa jirtu jechuudha. Iraan wanti isheen ittiin cimaa taate jira. Biyyoonni kun immoo wanti isaan ittiin Iraan irratti olaantummaa qabaatan jira. Keessumaayyuu haleellaa qilleensa irraa yookiin immoo qilleensa irraan to'achuu irratti Israa'el fi US karaa kanaan faayidaa argatan qabu. Iraan immoo waan ittiin biyyoota kanaan ittiin caaltee mul'attee waraana kanarratti argamte jiranis maalidha? Diroonii fayyadamu jechuudha. Dirooniin Iraan fayyadamtu dirooniiwwan gatiin isaanii baay'ee xiqqaa ta'e garuu immoo misaayila Israa'el fi US dhukaasan kan caalu gatiidhaan kan waliin madaallee lakkoofsan guddaa kan ta'e dirooniiwwan kana fayyadamteeti keessumaa buufataalee waraanaa baha giddu galeessaa keessatti argaman haleelaa kan jirtu. Kanaaf jijjiiramni wanti haaraan baha giddu galeessaa keessatti jiru hamma ammaatti waraanna kana akka qabbanaaf lafarratti wanti mul'ataa hin jiru. Sanbata kaleessaa pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyaanii ibsa kennanii turan. Innis maalidha? Kana booda biyyoota baha giddu galeessaa keessatti haleellaa hin gaggeessinu jechuudhaanii dhiifamayyuu gaafataniiti turanii. Garuu immoo haleellaa hin gaggeessinu gaafa jedhanii biyyoota kanaaf haal duree tokko kennanii turan jechuudha. Maalidha haal dureen suni? Biyyoonni baha giddu galeessaa kuni achirraa ka'anii US faa haleellaa nurratti hin gaggeessan yoo ta'e yookiin immoo biyyoonni kuni buufata waraanaa USf kennanii akka US sana fayyadamtee haleellaa irratti hin geessisne yoo godhan yookiin immoo achirraa haleellaa nurratti aggaamamu hin jiraanne taanan kana booda haleellaa hin gaggeessinu kan jedhudha. Haleellaa kana dura gaggeeffameef miidhaa qaqqabeef dhiifama kan gaafatan yoo ta'u kaayyoon keenya isin miidhuu miti daangaa keessan sarbuu yookiin immoo walabummaa keessan sarbuuf osoo hin taane haleellaa achirraa nurratti aggaamameef deebii kennuudhaaf dirqamneeti waan jedhu kan isaan dubbatanii.
haa ta'u garuu erga pirezidaantii Maasuud Pezeshkiyan ifama gaafatanii kana booda haleellaa hin gaggeessinu jedhanis kaleessa buufata xayyaaraa Duubaay dabalatee jechuudha. Haleellaan diroonii yeroo itti gaggeeffamu viidiyoowwan miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa turanii har'as dabalatee jechuudha. Kuweet keessatti haleellaa gaggeeffameenii namoonni du'uu isaatiiyyuu gabaafamaatti kan jiru. Haleellaa hin dhaabne jechuudha. Iraan wanti ammatti argamaa jiru. Inni kan biraa wanti haaraan jiru US xayyaarota waraanaa gurguddoo ammas gara baha giddu galeessaa keessatti geessaatiin jirti. Keessumaa xayyaarota strategic bombers warra jedhaman yookiin immoo xayyaarota boombii gurguddaa darbachuu danda'an fageenya dheeraa warra imalan US buufanni waraanaa isaanii xayyaaronni kun US keessayyuu garuu achi ka'anii Iraan irratti haleellaa gaggeessanii deebi'uudhaaf dhaqaa gala naannoo sa'aatii 37 kan itti fudhatu xayyaarota kana jechuudha. Kanaaf USF dadhabbiidha waan ta'eef UK'n buufata waraanaa baha giddu galeessaa keessaa qabdu yoo danda'ame Diyaagoo Gaarsiyaa buufata waraanaa achi qabdu akka kennituufidha. Buufata waraanaa kan biraas qabdi Cyprus keessas qabdi UK'n buufata waraanaa kana USF kennite. Xayyaaronni waraanaa strategic bombers jedhama kun kan Ameerikaa buufata waraanaa UK akka fayyadamaniif UK'n hayyamtee jirti jechuudha. Keessumaa xayyaarri waraanaa US kan B1 Lancer kan jedhamu saffisa guddaadhaan xayyaara imaluu danda'udha. Xayyaara supersonic ta'e akkuma xayyaarota jeetii waraanaa kaanii jechuudha. Saffisa akkasiillee yoo ta'uu baate akka xayyaarota kaanii imala saffisa xiqqaa osoo hin taane saffisa guddaa kan qabudha supersonic jechuun. Xayyaarri kun si'a tokkotti boombiiwwan hedduu darbachuu kan danda'udha. Misaa'ilota lakkoofsan guddaa ta'an hidhatee si'a tokkotti haleellaa guddaa naannoo tokko naannoo waraanaa yookiin buufata waraanaa tokko mancaasee deebi'uu kan danda'udha. Kanaaf haleellaan US fi Israa'el amma gaggeessaa jiranii haleellaa guyyoota 3 arfan jalqabaatiin sirna ittisaa fi wiirtuu waraanaa wiirtuu ajajaa Iraan fi qondaalota waraanaa yookiin siyaasaa Iraan irratti xiyyeeffate qofa osoo hin taane akkuma kana dura guyyoota 3 dura ibsanii turan gara gulantaa waraanaa biraatti ce'uu isaanii kan agarsiisu. Amma infraastiraakcharii kan jedhamu yookiin immoo buufataalee kan waraanaa qofa osoo hin taane kan siviilii kan fakkaatu fakkeenyaaf amma waajjiraalee mootummaa buufata boba'aa malkaneedaa Israa'el magaalaa Teheraan keessatti haleellaa gaggeessiteen isheen iyyuu kan amante jechuudha. Buufata boba'aan itti qulqullaa'u rifaayinarii kan jedhamu oil rifaayinarii kan jedhamu haleelteetti magaalaa Teeraanitti kan argamu. Jiraattonni magaalaa Teheraan akka dubbatanitti haleellaa guddaarraa kan ka'e ibiddi ka'ee halkan guutuu boba'aa akka buleedha. Haleellaa guddaadha kun jechuudha. Amma gara gulantaa biraatti ce'uu isaanii kan agarsiisudha. Boombii fayyadamuudhaani buufataalee waraanaaf Iraan itti fayyadamteedhanii yaadan mancaasuu irratti kan xiyyeeffateedha. Waajjiraalee mootummaa giddugala leenjii kan poolisii haa ta'u kan humna addaa haa ta'u kan waraanaa mancaasuu irratti kan xiyyeeffateedha kan isaan gaggeessaa jiranii. Kaleessa immoo buufata xayyaaraa kan siviilii jechuudha. Magaalaa Teheraan keessatti kan argamu irratti Israa'el haleellaa gaggeessuudhaani xayyaarota siviilii 16 mancaasuu ishee beeksistee jirti jechuudha. Suurawwan achi keessaa ba'an akka agarsiisanitti xayyaaronni hedduu mancaanii buufata xayyaaraa sana keessatti argamanii yookiin immoo ni mul'atu suuraalee fi viidiyooleen ba'an akka agarsiisanitti. Israa'el akka jettutti maalidha IRGC yookiin immoo eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraanii xayyaarota kana fayyadamuudhaanii meeshaa waraanaa fi akkasumas immoo maallaqa callaa gara hidhattoota Iraan deeggartu baha giddu galeessaa keessa jiran kanneen akka Huutii fa'iif geessuudhaaf yeroo itti qophooftee jirtuttidha. Odeeffannoo argannee xayyaarota kana kan mancaasne jechuudhaan Israa'el kan ibsa kennite. Kanaaf wanti haaraan jiru kanaadha jechuudha. Wanti tasgabbaa'ee hin jiru lafarratti numaayyuu gulantaa waraanaa biraatti ce'uu isaanii wanta agarsiisudha jechuudha. Humni waraanaa Israa'el akka beeksisetti jechuudha. Kana booda numaayyuu haleellaa kanatti cimsinee gaggeessina kan jedhudha. Akkasuma Tiraampis kaleessa ibsa kenneeni Filooriidatti yeroo loltoonni Israa'el baha giddu galeessaa keessatti du'an reenfi isaanii dhufu simachuudhaaf yeroo garas deemetti miidiyaaleetti akka dubbatetti waraana kana akka nuu ta'utti inumaayyuu kana dura bifa ta'ee hin beekneen injifataa kan jiru jechuudha kan dubbate.
Tiraamp jechuudha. Israa'elis kan isheen jettu kanuma kan fakkaatudha. Akkaataa barbaannutti waraana kana oofaa jirra kan jedhudha. Iraanis gama ishiitiin immoo walabummaa koo eeggachuudhaaf daangaa koo yookiin immoo haleellaan irratti aggaamame qolachuudhaaf waan naa danda'ame hundumaa gochaan jira jechuudhani haleellaa kana cimsitee akka itti fuftu kan ibsite. Kaleessas yaada wal fakkaataadha kan Tiraamp kaasaa ture jechuudha. Waraana kana mo'ataa jirra. Inumaayyuu gargaarsa UK fa'aa hin barbaannu. UK'n xayyaara doonii waraanaa xayyaara baatu gara baha giddu galeessaa keessatti erguu ishii hordofee waraana erga injifannee booda UK'n doonii xayyaara waraanaa baatu ergite. Kanaaf hin barbaannu waraana mo'anneera waan jiru erga kaasee booda ammas Iraan harka kennataa jirti. Biyyoota baha giddu galeessaatti irratti haleellaa hin gaggeessu jechuun ishiiyyuu inumaayyuu waan mo'atamteef waan ta'eef gaggeessaa Iraan nuuf ta'u ni filanna harka keessa galfachuu qabna waan jedhudha Tiraamp kan kaase. Akkuma Tiraamp jedhe kuni tariitii Iraan gaggeessaa yaada waraanaa kana laaffisee gaaffii biyyoonni akka US fa'aa kaasan biyyoonni lixaa yookiin immoo Israa'el kaastu kana fudhatee gara waliigaltee araaratti deemuu danda'u ni filatu kan jedhu gaggeessaa Iraan filattee beeksisurraa kan murtaa'u ta'a jechuudha. Inni kan biraa Iraanii akkamittiin waraana kana dandamattee torban tokko olii fi waraana kana gaggeessaa jirti kan jedhu qabxiiwwan lamaan tokko kaasnee waraana kana keessatti yaaliin araaraa godhamaa jiru maalidha kan jedhu ilaallee haa xumurru. Iraanii biyyoota baha giddu galeessaa keessatti Israa'el biyya humna waraanaa cimaa qabdudha. Addunyaa irratti immoo US biyya humna waraanaa cimaa qabdudha. Biyya addunyaa irratti humna waraanaa cimaa qabduu fi biyya baha giddu galeessaa keessatti biyya humna waraanaa cimaa qabdu Israa'el wajjin akkamittiin si'a tokkotti duula waraanaa kan ofirraa qolataa jirti kan jedhu yoo ilaalle Iraanii waggoota 45 olii fi bulchiinsa tokko jalatti kan isheen bulaa turte jechuudha. Sirna ayatollan ijaaran jechuudha. Warraaqsa Islaamaa Iraan jala keessatti sirna ijaaraniin bulaa turte. Kana keessatti gara hamma dakaatti caasaa mootummaan hoogganamu kan warraaqne mootummaan gara hamma dakaatti ajaju ijaaruu dandeessetti. Kana keessatti keessumaa humna waraanaa eegdota warraaqsaa Islaamaa warra jedhamanii ayatolaadhaaf amantaa guddaa warra qaban yookiin immoo amanamummaa guddaa warra qaban ijaaruu danda'aniiru. Humna waraanaa cimaadha kan ijaaran. Kanaafi haleellaan Israa'el fi US gaggeessan Iraan sochoosuu hin dandeenye gammaatti kanneen jedhan jiru. Gama biraatiin immoo Iraan waggoota fi keessumaa diroonii Shaahid jedhamu oomishuu dabartee biyyoota biraatti yoo gurguraa turte waraanaa Ukraine keessatti dirooniin Raashiyaan hedduu fayyadamtu diroonii Iraan irraa bitatte kanadha. Dirooniin Iraan kun baay'ee effektiiv yookiin immoo bu'a qabeessadha. Sababni isaa diroonii dhaqee haleelee deebi'uu osoo hin taane diroonii dhaqee achumatti dho'uudha waan ta'eef gatii xiqqaadhaan diroonii lakkoofsan hedduu ta'e keessumaa amma baha giddu galeessaa keessatti meeshaan waraanaa Iraan fayyadamaa jirtu diroonii Shaahidii kana jechuudha. Misaayila fageenya gaggabaabaa malanis hin fayyadamti. Garuu diroonii kana lakkoofsan guddaa ta'e fayyadamaa jirti. Diroonii kana rukutanii buusuudhaa fi biyyoonni baha giddu galeessaa michuu US ta'an akkasumas US misaayila baay'ee qaalii ta'edha kan isaan fayyadamanii. Fakkeenyaaf amma dirooniin Shaahidiin Iraan fayyadamtu dirooniin tokko $20,000 hanga 30,000. Biyyoonni kun immoo US dabalatee kan isaan diroonii kana rukutanii kuffisuudhaaf fayyadamanii misaayila gosa garaa garaati jechuudha. Misaayila sirna ittisaa fakkeenyaaf amma US'n misaayila gosa lamaadha kan ishiin fayyadamtu. Ni jalqabaa maalidha? Patriot kan jedhamu jechuudha. Misaayila fageenya giddu galeessa irratti haleellaa qolachuu danda'u. Inni kan biraa immoo THAAD kan jedhamu high altitude ol fagoo irratti misaayilas ta'ee rookeetii yookiin diroonii dhufu qolachuu kan danda'udha. Kanaaf diroonii kana rukutanii kuffisuudhaaf Patriotiin tokkoonsaa $4 miliyoona kan inni US gaafatu. THAADin sun immoo tokkoonsaa jechuudha $1 miliyoona hanga 13 hanga $1 miliyoona 13 kan gaafatudha. Kanaaf egaa baasiin Iraan baastuu fi baasiin US baastuu yookiin immoo biyyoonni baha giddu galeessaa fi Israa'el baasan waliin gitu jechuudha. Iraanii faayidaan ishiin qabdu dirooniiwwan kanneen fageenya dheeraa deemuu danda'an kiiloomeetira 500 hanga 2,000 deemuu kan danda'an dirooniiwwan Shaahid Iraan kun jechuudha.
si'a tokkotti diroonii lakkoofsaan hedduu ta'e oomishuu dandeessi, erguu dandeessi, yeroo gabaabaa keessatti diroonii kana oomishuu dandeessi. Kanaaf bifa gama maallaqatti baastuu fi gama bu'aa diroonii kanaa gaafa ilaalamu misaa'ila US fi Israa'el akkasumas immoo biyyoonni baha giddu galeessaa fayyadamanii diroonii kana kuffisan waliin gitu jechuudha. Gama kanaan Iraan baay'ee fayyadamte akkasuma immoo dirooniiwwan kanneen fayyadamtee miidhaa guddaa biyyoota kanatti geessisaa yeroo dheeraa turuu ni dandeessi jechuudha. Biyyoonni kaan immoo misaa'ilota tokkoonsaa maallaqa yookiin immoo doolaara miliyoona lakkaa'amuu baasanii diroonii kuffisuudhaaf hagamitti fufuu danda'u kan jedhu ammayyuu gaaffii xinxaaltonni kaasanidha. Kana laalchisee Yukureenii gidduu seenuudhaaf waamicha dhiyeessiteerti jechuudha. Maalidha? Biyyoonni baha giddu galeessaa amma diroonii Iraan kana kuffisuudhaaf rakkataa jiran akkasumas immoo misaa'ilota maallaqa guddaa baasanii diroonii gatii xiqqaa kuffisuuf rakkataa jiran kana ani malattiin diroonii kuffisan qaba waraana Raashiyaa irraa kan muuxannoo argadheettee biyyoota kanaaf waamicha dhiyeessiteetti jechuudha. Yoo barbaaddanii sirna ittisaa diroonii fi injiinaroota yookiin immoo ispeeshaalistoota kanaan muuxannoo qaban kan waggoota darban keessatti horadhee isin erguu nan danda'a. Isin immoo misaa'ilota haleellaa qilleensa irraa ittisuu danda'an naa kennuu yoo dandeessan kan jedhu biyyoota kanaaf waamicha gootirti. Yukureen waraana Raashiyaa irratti diroonii Iraan Raashiyaatti gurgurteettiin haleellaan irratti gaggeeffamaa ture kana qolachuudhaaf baay'ee rakkataa turte. Xayyaarota fayyadamteetti, helikopteroota fayyadamteetti garuu milkaa'uu hin dandeenye. Rakkoo kana keessatti maal oomishte malattiin diroonii Raashiyaa Shaaheedii kan Iraan irraa fudhatte sana ittiin qolachuu dandeessu farra diroonii kan biraa oomishte jechuudha Yukureen. Farra diroonii kan biraa oomishte kanaafi dirooniidhumaan diroonii kuffisu jechuudha kan Yukureen kalaqxe. Kanaaf diroonii kuffisuu isin erguu nan danda'a. Garuu isin misaa'ilota naa erguu yoo dandeessan kan jedhudha waamicha biyyoota baha giddu galaaf kan dhiyeessite. Kanaaf waraanni kun amma itti fufuu danda'a kan jedhu ammayyuu gaaffii xinxaaltonni kaasanidha. Biyyoonni akka US fi Israa'eel olaantummaa leellaa qilleensa irraa Iraan irratti ni qabu. Iraan immoo dirooniiwwan kanneen fayyadamtee yeroo dheeraa turuu ni dandeessi. Garuu immoo miidhaan guddaan irra qaqqabaa jira. Sababni isaa akkuma biyyoonni kun guyyoota lamaan darban jedhanii amma gara gulantaa waraana biraatti ce'erraa jedhanii turan. Gulantaa waraana biraa jechuun isaanii sirna ittisaa giddugala ajajaa Iraan rukunnee amma olaantummaa qilleensaa waan argannee fi kana booda boombii mancaatii gurguddaa qaqqabsiisu fayyadamuudhani haleeluu ni dandeenya kan jedhanidha. Amma guyyoota lamaan darban kan argaa jirru halkanidha. Wiirtuu boba'aa Iraanii boba'aa Iraan qulqulleessu magaalaa Teheraan irratti gaggeeffame akkasumas buufata xayyaaraa siviilii magaalaa Teheraan keessatti argamu irratti kan gaggeeffame waan sana kan agarsiisu gaggeeffamaa jira. Kun irratti dhiibbaa qaqqabsiisee Iraanii gara mariitti deebi'uudhaa fi carraan jiraachuu mala kan jedhu ni jira. Mee mariin yookiin immoo carraan araaraa yaalamaa jiru maalidha kan jedhu haa ilaallu. Kaleessa Raashiyaan ibsa baastee turte. Waajjirri pirezidaantii Raashiyaa ibsa baaseenii pirezidaantii Puutiinii pirezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyan wajjin mari'achuudhanii lammiilee Iraan kumaa ol du'aniif gadditti dhaga'amuu ibsuudhanii fedhiin Raashiyaa waraanni kun karaa mariitiin akka xumuramu Raashiyaan tattaaffii akka eegalte ibsuu fi waajjirri isaanii ibsanii turanii. Dabalataanis immoo akkuma pirezidaantii Iraan wajjin dubbatanii gaggeessitoota biyyoota garaagaraa wajjinis dubbachuudhanii biyyoonni kun gara araaratti akka dhufan yaalii gochaa akka jiran gabaasaaleen kaleessa ba'an ibsaa turanii. Inni kan biraa Chaayinaanis yaalii akka eegaltee gabaafamaa ture nus dhiyeessaa turre. Jila ministeera dhimma alaatiin gaggeeffamu gara baha giddu galeessaatti erguudhaan biyyoota Awurooppaa immoo kanneen akka Faransaay wajjin dubbachuudhaanis waraanni baha giddu galeessaa jeeqaa jiru kun gara mariitti akka dhufu sababni isaa biyyoonni kun fedhii mataa isaanii qabu baha giddu galeessaa keessa. Chaayinaan daldala guddaa qabdi biyyoota baha giddu galeessaa baha fagoo keessaa Afrikaa keessaa ulaan galaanaa naannoo kana jiru cufamee jira. Akkasumas daandiin qilleensaa balaliin kan daldalaa kan aviyeeshinii hundumtuu cufamee jira waan ta'eef akkasumas immoo boba'aa Iraan irraa guddaa galchiti waan ta'eef Chaayinaan kun akka jalaa miidhamuun barbaaddu mariidhaan akka xumuramu barbaaddi. Kanaaf yaaliin marii akka eegalee biyyoonni kun ibsa baasaniin tattaaffiin godhamaa akka jiru ibsanii jiru jechuudha. Akkuma biyyoonni gurguddoon akka Raashiyaa fi Chaayinaa jalqaban kana tariitii biyyoonni kun waraana yeroo dheeraa yoo gaggeessan isaan baasuu dhiisuu danda'a kan jedhuun gara mariitti deebi'uun isaanii hin oolu xinxaalli jedhus jira. Sababni isaa
Iraan akkuma salphaatti biyyoota kanaaf kufuu hin dandeessu. Tariitii humni waraanaa ishii dadhabuu danda'a. Akkasumas immoo dandeettiin yeroo dheeraaf waraanuu ishii dadhabuu danda'a. Garuu immoo biyyi suni tokkummaa irratti akka kana dura US Iraaq keessa seentee mootummaa isheedhaaf ta'u hundeessite ta'uu dhiisuu danda'a kan jedhanis jiru. Kanaaf hunda isaanii kan baasuu danda'u. Iraanis akka kana dura ejjennoo rincicaa qabachuu dhiistee tariitii dhiibbaarra qaqqabeeni gara dhimma nikulaaraa haa ta'u dhimma balistik misaayil irratti akka Israa'elii fi US yaaddoo qaban sana dhiistee wanti hundumtuu gara mariitti akka deebi'u fedhii qabaachuu ni dandeessi kan jedhudha. Ibsa kaleessa ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchii baasan irraa kan hubatamu Iraan waraanni kun akka qabbanaa'u fedhii qabdi garuu kan yaada kana ajjeesee pirezidaantii Tiraampidha kan jedhudha kan isaan dubbatanii. Haasan isaanii kun maal agarsiisa? Tariitii Iraan ejjennoo kana dura qabdurraa waraanatti fufa jechuurraa dhiibban irra qaqqabuus ta'uu danda'a. Dhiibbaarra qaqqabirraayis kan ka'e ta'uu danda'a. Garuu immoo afaan dubbii isaaniirraa kan hubatamu biyyoota baha giddu galaasiin haleellu kana booda akkasumas immoo waraanni kun akka tasgabbaa'uuf fedhii qabna ilaalcha jedhu kaasanii jiru. Kanaaf tariitii pirezidaantii Puutiin isaan wajjin pirezidaantii Iraan wajjin erga dubbatanii yaada ka'es ta'uu danda'a hin beekamu. Garuu wanti namatti agarsiisu maalidha? Tattaaffiin dippiloomaasii akka jiru kan namatti agarsiisudha. Iraan immoo amma gaggeessaa haaraa muuduu ishii ibsitee jirti. Gaggeessaan Iraan haaraa muudaman kun tariitii egeree waraana Iraan kanarratti ejjennoon isaan qabaatanis ni murteessa jechuudha. Akkasumas immoo dhiibban Israa'elii fi US irratti karaa dippiloomaasiitiin biyyoota gurguddoo irraa dhufus waraana kana murteessuu ni danda'a. Torban lammaffaa waraana kanaa ilaalchisee qabxiiwwan ijoon kaasnee haga ammaa jira. Kana booda immoo wanta jiru duuka buunee akkuma kana duraa isin biraan geenya. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.